laaltee yoo laalte maalirraa agarte wanni irratti ni jira wanni itti dabalamuu qabu jira waan agartee ija bitaa ija mirgaati yenna afaanidha habi ija bitaa ija mirgaati yenna wanni kaleessa deeme san maal si fakkaataan jechuu barbaade akkamitti agarte ija tamiin laalte gurra kamiin dhaggeeffatte qalbii tamiini fudhatte tanam fedha akkanumatti abdiifillee gaafiin tanuma fakkaatti isinumaan gaafachuu barbaade yoo kaleessa akka xiyyaa jala teessanii eegala irraan qaduma dhaggeeffattan murtii guutuu ati nu dhaggeeffadhu yoo dandeesse. Wanni kaleessa hin arkine amma ani waa'uma murtii guutuu haasa'uu jirurraan dhaabbadde malee hin arkine haasawachirraa garuu waraabbii deddeemtu kan isaan bakka takkaa jiran arkee tokko amma wanni irraa dubbachuu jirru immoo ani akka nama takkaa yaadne xiyye Hamzaa Ibraahimii fi murtii guutuu biyya keessa jiran tokko Hamzaa Haajii Afraffaanoo eenyu murtii? Hamzaa Haajii. Afraffaanoo nama afur jeemi? Hamzaa Sheekh Jaabir. Hamzaa Sheekh Jaabir. Garuu inni jee fi miti namni inni kana jiru kun amma keessattuu isin bakka takkaa jirtanii maaliif ajjeechaan jirru kun ajjeefamuu qaban? Biyya seera jirtu keessatti isinii bakka takka jira Hamzaa Sheekh Jaabirii fi Hamzaa Haajiitiif osoo hin taane isin lameen laallata dubbiin tun maaliif yoo jette isaan biyya biraa jiranii humaallee godhuu hin danda'u garuu seera san keessa seera Itoophiyaa keessatti namni ajjeefamuu qabaa gabbahee namni tokko yeroo hunda ammallee warrummaan ganda tokko namarra jaaramanii shira tokkoon alallee hogguu seeraan ala kana godhan hay namni kun walqixa mootuu seerri Itoophiyaa uummata hundaa ija takkaan murteessuuf hin danda'u seerri kun tokkoo miti. Mee afi abdi isaa dubbatu mee nu dhaggeeffadhu hin jarjarin. Okay. Abdi ati akkamiin laaltaan kana aleessa laaltee adda si dhiyeesseen argee. Maal? Waan kami? Sheekhodoo beekaleessa arrasi dhiyeesseen argee waan kaleessa araarama sanirratti bu'erraa ija akkamiini waa laaltee yookaan ammoo waan irraa qo'atte ni jira. Sila akkana ta'e wanni hedduu takka hafe akkanatti dhume wanni hedduu takka si dura mul'ate ani araara kaleessaa suni wallahi gize Hamzaan Sheekh Jaabiri wanna live irraa dhiifama naa godha obboleeyyan kiyya akkana jee buusaniin haga san qofaan arke sanbooda illee hin teenye sanboodas gize Hamzaa baanis mana banan deeqa takka mokkana ta'eetiin biiziin ture bahee guututti quban qabu ture waan kaleessaa wallahi waan guutuun qabu waan kaleerraa hun gaafanne because quban qabu ture waan kana saniif hin dhageenye guututti waan kaleerraa hin gaafanne ati quban qabu akka nama gaazexeessaa tokkootti yookiin ammoo akka nama shookeetii irratti na dhiyeessuu takkatti egaa na dhiyeessuun kan oolamin waanin ani agartee keessa jirus gurraa waan qabdu qo'attee sila waan san keessa seentee laaluun teessisaadha natti hin fakkaanne immoo akkanumatti firraa yoo ani araara kaleessaatiin wal qabatee baanteeti. Araara kaleessaatiin yoo atiin arkinta kaleessaa sirraa kaasee beeta taniin si gaafachuutti jiru qamiitu sana hayyadhu akka waan sirraan jedhu. Anaatu dhiise kaleessaa sanii fi waa'ee gaafilee sadii afur anaatu keessaa dhiise. Kaleessaatis waan kaleessaa sanii isaanat dhiise because live irratti sanboota haasa'uu turan Ustaaz Hamzaa baanii kana guututti anaa keessaa dhiise gaafii. Baga dhiifte dhiisuudha maaliif dhiifte siin hin jenne bara ani wanni si gaafachuu jiru ani amma fakkeenyaaf rakkinaan qabaa jira. Wanni miidiyaa keessatti na dhiyeessita. Rakkinni kun hawaasa keessatti gadi bu'ee namoota illee wali buuseetu deemaa jira. Sun osoon qulqullaa'in ana faaruudhaan yookaan dabaalan na dhiyeessitee
Otu wanta kanan gaafanne akka uummata kan bu'iniititti hogguna gaggeessite hawaasni maal nurraa barata akka uummata nama waa gaafatu akka hawaasaaf waan gaarii hojjechuudhaaf miidiyaa gubbaa dhufu nuti roomoodala kanan si gaafadhe. Yoo jalqabarraa jala jiraatte tartiibaan nama takka yeroon fi keessummaa fiddu amma intervii yeroon Abo Rashiidaa fidu ani Abo Rashiidaa daarektii wallola ishiin kaleessa wallolti irratti hin xiyyeeffadhu. Abo Rashiidaan eenyu wallummaa ishee akkamitti dabarsite seenaa ishii himteetiin jalaa oloo dhufee bikka wallolaa sanis yeroon ga'e gaafadheetiin jira obboleeyyan keenya abaluu murtii guutoo abaluu wajjin maalirra walloltan maalirra wal geessan jeen hunda takkaan murtii guutoo sababa kanaati siituu hidhe siituu hiisiseen jeen murtii guutoo sa'aasan hin dhufne hin harkutti hin jira siituu hiisisee harka keessaa qabdaa hin jeen lakki ani hiisisne harka keessaan qabaa keessaan qabulleedhaa jee bakki itti harka keessaa qabulleen bikka akkana waraqaa itti ol baasuutii fi kana jee viidiyoo guutuun ni jira. Bikka sanitti san deebisee Kamaamad bayaanillee guututti deebisee Hamzaa Jaafirii jalan bannee tu as gafan akka nama waa gaafa takka ta'e. Okay. Viidiyoo siitii see gaafatte bareeda mana keessatti gaafatte murtii guutoo fi ati iddoo keezii maaltu ture maalirra wal dhabdam yookaan immoo maaliif miraakkamtu karaa kanas sina keessee maal nama. Himee jira bar maal jee murtii guutoo baalee dhufee jee yoo agartee jiraatte laayivii sitti sheer godheetiin ture akka dhaggeeffattu bakka wanni kun si duubaan taaneef jeetiin sheer agartee misheerii xiyya. So jalqaba murtii guutoo waliin beeynu jeeti seenaa tana jararraa kaasee akka gubbatti hime sheekaan roobeeti achitti jalqaba gaafa inni roobee dhufuu jee feemasa wayiitu dhufeeti hoottu jaaniiti birana fidanii jee bichumatti footoo hojji kaanee footoonis poosti taatee guyyaa saniin baree jee jalqaba murtii san boodarra abbaan qabeenyaa akkana tiktaakara akkana maallaqa moo irraa qaba jee nu garsiisee sanirratti jee san booda diiteela guututti hime seenaa. Ya, waan kana viidiyoon guututti jira. Namni gala jirullee guututti inni akka fedhetti himaa tureesi ni hime. Harratti wanni kun ta'e hiree akkasii bal'oo qabaate gaafiin akkasii gaafatamtee fi yookaan wal bira fidanii waan kana sila akka hawaasa dubbachuu jirra beekadha ija hawaasaatiin laalla ija obbalummaatiin laaluu jirra ija miidiyaatiin laaluu jirra beekadha. Ati sibiras waan takkaa jira kan sila guutamtee jiru maali wanni suni hawaasarraa alan jirtu wanni kun guyyaa bu'eerraa hanga dhumaa kaleessaatitti kaleessa qofa yoo quban qabaanne malee wanni tun yeroo dheeraa deemu waan turte lafarraa waan harkifattee haannisi dheeratee maramaa jiru. Quba qabda jeetiin kana abdii guutuu qabaa jechuudha. Haa taatu kanarraa ani ignoor godheetiin karaa kanatti interview godhuu fedhee yoo jette mirga keeti rakkoo. Irra naa deebii karaa kam? Amma waa'een murtii guutootii fi gartee feemisticha murtii guutoo kanaa fi wannidha sheekaroobe haleen eegalamnee. Hin dhagaamnee jechuun xiqqoon ulfaataa dhugarraa fagoodhaan jechuun barbaade. Maaliif immoo ati chooyisa qabda. Maqaa murtii guutoo osoo hin kaasne isa gaafachuu kan harkeetti kana siin ijoo xiqqoo. Maqaa isaa osoo hin kaasne sheeka roobee dhiyeeffattee waan fete waan biraa interview gootee yoo qulqulleessite akkasa gadhiiste uumaan qabu ture. Garuu xiqqoo tuqaa. Hin agarre yookiin ammoo dubbii sun sheeriin sirra godhe sheeri irra godhuun takalee sirraa dubbiin baddeeti. Maaliif ballama qabdeeti yaamte sheeka roobee. Isallee ballama qabdee fi bogaa kun dubbisuuf hin deemaa dhufuun ifee taa'ii dhaggeeffachuu osoo hin taane. Oodiyensii miti inni. Halaalaan tun irra buutee. Aboroshiidha dhage. Salaamu alaikum. Yeroo takkaan deebisaaf. Yeroo takkaan deebisaaf waan kirikkirii tana keessallee seenuun fedhu ani sheekaa roobee dura murtii guutuu fi naseerraa godhe si godhe murtiin godhe murti. Ani guyyaa suurtiin abarreessu haala na keessa ture ni beekta. Jaalaruu si godhe waamicha.
ganama kanaan harkee si deebisa osoo sagantaa kana sin arguun duran ganama kanaan teeksisa si deebisa. yaa okay tana no simiti waggoota akka nin fitadha simiti aboo rashiidaan jennaan hin jee koo nin fitadha Ani deebisa jiru kiyya deebisaati dhiis. ani akka nama ani interview nama dhibbaa oliin godhe nama dhibbaa takka moo lama yeroon isaa bu'u murtii keessummaa kabajaa godheetiin yaamee ture biizii ture murtiin hubadheetiif hin jiraanillee waan inni keessa ture hin dhiise sheekaa keessummaa kabajaatiin godhee keessummaa kiyya namni tokko immoo keessummaa yeroo goote seenaa ta dabartee gaafatta malee ta fuulduraa meebii fuuldura kan ta'e maal hawwitaa takka keessa gaafatta waan inni dalagee gaafatta guutumatti waan dabaree jechuun bikka kanatti akkana san keessaa immoo dubbiin isaa fi murtii guutoo dubbii takka turte gaafii takka turte saniifuu sheekaa gaafiin osoo adeemsa gaafii keessatti osoo gaafachaa deemnu gaafiin tun keessa dhufte jechuun gaafii murtii guutoo qofaa miti obboleeyyan kiyya gaafanillee hunda gaafadhe immoo yeroo san wanni kun kan murtii guutoo waan walitti hin fidinii fi murtii guutoon kana anytime sagantaa waliin qabannee naaf murtiin sagantaa bal'aa gaggeessuu dandeenya kophaatti jechuun immoo sagantichi sagantaa sheekaa roobee ture achi keessatti kan murtii guutoon gaafii keessa niin caallisee wanta anarratti atii miti namni kalee miidiyaa banatee wanti fila qaba akkas keessaan qabu jechi sun laal gurmooyineeti guruppii ijaarranneeti biyya raaga biyya keessa fandi godhanneeti nama maqaa yookaan immoo ajandaa dhumatti hawaasni jiru kana balleessinaa dha seerri garuu mana ummaa isaa ta'e yookaan immoo hoteela inni itti ummaa isaa fi mufanii miti dhugaadha. Wanni madda akka tartiiba manaa. Maaliif achitti ta'e namicha kuni ani akkaan isaa wajji itti fudhatanii beeku annaan namoota gurguddaa ulamaa'ee biyyi kun qabduutu dhimma kanarratti gadillee baatee homaan dubbatin maqaa nama kanaatiif dhimmi mateesii soorata bakka afirraa dhiisa. Naan jaaniitiin callise. Egaa mana sanirraa mana hidhaa sanirraa bahee guyyaa takkaaf waan kanarraa naa dubbatu naa agartanii ni beekanii warra sana. Na agartaniit wani beekanii waa'ee jaldeessa kanaatiin walaa qabatu waa uma keessi wajji wal qabatu dubbatanii hin beekan. Hin dubbanne. Maaliif bikka deemee maqaan yaame akka atis kabajaadhaan nu kabajanitti maqumaan walaa yaamnu karoobee yoon jenne gurbaa obboleessa maali gurbaa keenya kanii wajjin wal dhaba qabuchi akkasi naa dhiyeessi dhiira keessa akka seentu barbaada maaliifi nuti amma waan alaa agarru ijji keenya waan agartee waan gurri keenya dhaga'aa deemu akkaataa itti qulqullaa'uuti kanee waa gaafata malee ati miira keessa akka seentuufi miti beekadhu laali miira keessa osoo hin seenne tasgabbootee siin ja'anii miti olumoonni galatoome baga kabajjee bagan dubbatin amma waan agarree fi abdii wanneen hin gaafadhe waa lama inni quba qabaa dubbii tana jalarraa gaafa isaanii wajjin wal eegalan dubbummaan guddoon isa ajandaa taatee sheekaroobee godhachiisteewu dubbii murtii guutootiitu irra gartee duraaniitirra haasa'ume kana quba qabdaa eega quba qabaatteefu wanni fardiin laal magaalaan waan jiru gurguratti beekatu fi waan yeroo sanit deemu gurguratti miidiyaa jechuun anana dhiheessuun waan guddaa maaliifi audiensii hedduutu na daawwata waa hedduudhaan namarraayis baradhaa jechuudha atilleen kan namninis narraa bara amma sheekaroobeetirraa maal arra agarre takaleessa guddoo dhaawwiiti takaleessa hawaasa guutuudhaan gaafii qabaafan maal agartanii hawaasa kiyya oromoo kakutaa kudha takka xiqqaa fi guddaa aalimaa fi hundaa fi gaafii tana qaba dhiiroo nuti ilmaan abbaa gadaati heeraa fi seera keenyatti oguu deemu cubbuu didaa haqa murteessaa deemu. I just want to know what is so special about him. Kana kan hin beeku fedhe abdii kiyya dhiifama yooni gaafii dhiyeessi jajjabaattee irra dabruu ni dandeessi. You don't have to answer. No. Lakki gaafii laal amma bitti isin laalu jirtanii fi agartan maaliif maqaan murtiidhaa achi ka'ee faja'u irratti obboleessa kiyya murtii gaafii keessa kana qe'ee immoo gaafii yeroo gaafataa takka dhiyeessitu keessummaa tokko keessummaa wanni kun laayiviidha waan ta'eef gaafii already barreesse gaafii san hunda ergee fi gaafii tana keessa gaafii isiin taane gaafiin baasuu qabu natti jeeni sheekaanii hunda ergeetiif hin jira innilleen gaafii tana baasi naan jenne reefu laayiv irrattis gaafii ilaallee naan jee murtii mana kiyyatti maqaan kee dhaamuu kiyyaaf ta'eetiif hedduu dhiifamaa kanaaf
kamu sudah apa tadi ni? No, Abdi. Okay, no. Abdi, go. Lah, apa tadi? murtiin siin hin jenne please murtiidhaan dhiifamoonni si jechisiisu jiru kasi gaafachuu jiru noti Abdi, mee qaba walii akan hin dhugaasa. misteeka gootee miti bar misteeka gootee miti Kan bakka bu'ee ana dhiifama gaafata, ana sagaatii taasisa waan ta'eefi. Dhiifamoonni si gaafachiisu hin jiru. maaliif dhiifama gaafata dhiifama hin jiru bar wanna kun inni Dhaggeeffatu. irraa qurrama hin qabu nuti illee irraa qurrama hin qabu garuu akkamii jenneeti wal dura afneeti ilaalu jirra baaqaa callaa gargar baasuufi malee atiis hin balleessine wan maali dhiyeessuu keetiif baga dhiyeessite borus nama biraa dhiyeessite as a matter of fact miidiyaan kayaan nu guddatu waan hedduudha ala nu gabbaafta silaa ati arra intervuun godhini halee ijoolleen teenya miidiyaa san irratti isaan hin dhiyeessin ara nutu hin dubbannu jechuudha wanni kun nuuf gaari waan xincillu qaba ija nuu bana kana jechuuf barbaadeeti so offending tahini yoo deebisa yoo kanaaf naa deebisuu hin feene Kan mee irra deebii gaafii kan teessami wanni si deebisuu hin fedhin naan gallame. dhiifamaa maqaa kee waan hin sakaasee fi Murtiin maaliif ta'ee maqaan kajeefin murtiin soorii jeen san yaa. maaliif ka'ee miti Haasee gaafachuu Anaan si dandeessa. Wanni gaafachuu qabdu ture. Amma bar tokkoffaa dhugaatii ifa baasta. Galatoo. Dhugaan ati ifa baaste namni 750 as jiru kun akkana jiru malee irraan deebi'a. Viidiyoon ati sinaasaa turte namaan muree naa ergaa ture argina. Murtii guutoo siituu hidhee naa qalbifadha sirriitti ilaala. Dhugaatii yaan ifa baasuu barbaada. Siituu hidhee lakkii ani niine ahibbides niines akkamitti harka keessaa qabdaa jettee gaafannaani abbaa qabeenyaa tokkootu akkanatti murtii guutuutti maallaqa biraa qaba niin kasasee oodhaa waraqaa kana tiktookan naa baasaa jedhee nutti himatee sin jeemi. Namni sun nama baaleetiimi. Malee sheekaa roobeetiif yookaan sababa ijoollee ol qabatu hin jiruumi. Hawaasni Oromoo as jirtan akkanaa qabatan kan hin barbaadu. Namni hedduun akka waan sheekaa roobee irra wajji dhimma qabu yookaan isarraa waa fuudhe yookaan miidiyaatti teeziin mana murtiidhaa abbaan fedhe ummaatii yaa wajjin obboleessa keetii wajjin abbaan keetii wajjin abbaan fedhe wakasuu danda'a. Keezii san waan ganda kan keetii heeffidee sooshaal miidiyaa irratti abalu abde ati hattuudhaa sin jechuun hin danda'a osoo seerriin murteessin osoo ragaan hin qulqullaa'in osoo hin dhiyaatin sin jechuun hin danda'a. Seera kamtu naa hayyame. Lama namni sun waan ganda isaa ta'eetii miti gandummaan seenu waan gandaan dubbatu bakka itti hiichaa ture Oromoo naa qalbifadha. Maalummaa nama san galchimee qalbiin alaallu akka namummaa sheekaa roobee keezii san alanne magaalaa roobee namni waldhabuun sun waan ta'eef mee maaltu isa galcheeti miidiyaatti fidee haga irratti illee maqaa kiyya dubbate an irraa callisuun kiyya badiidha haga irratti illee immoo soba sanirraa beellee callisuun kiyya hoo badiidha harrallee kaleessas maqaa kiyya haasaa ture harrallee maqaa kiyya haasaa ana fuuldura taa'ee akka dhiiratti aboo guyyaa takkaaf silkii walii dawwallee naafsi miseejii walii barreessine qarshi takkaan si biraa qabaa qarshi takka na biraa qabdaa waluu dubbisnee ni beeynaa hin qofaan gaafadhaa na dura taa'ee maa akka dhiiratti hin haasa'u kaleessa gizee mana asulii sana seenu araaraaf dhufte jennaan an qiyaamaa isaa wajji araaran qabu gaafii qofaan qabaaf jennaan lut jee fe'ute. Guutu gaafii sii qaba. Wanni ati amma addeessuu barbaadde xiqqoomee akka naa galatti yoo ta'e jeeti beekadhuba. Maaltu jiru si fakkaate bakka kana. Sheekar Roobeetii fi ani wanni itti wal geenye obboleessa keenya kabaalee kaniin ani wajjin konnekshina godhadhee inni tumsa saniiti narra bahee ammoo gandummaa hin qabu naan ja'a. Hawaasa hundaan ja'a galgala kanallee mana abdeetti. Akka ati jette sanitti yoo nu gale jeeti bas. Aboo qoy hidhiin ibsa. Mee waa kana oromeessee. Harargee tana hedduun jaaladhaa ani akkanaati harargee tana laal jechiisanii sanfaan jaaladha jechaanii ture abdiidhaan dhaggeeffachaan ture haa galatu immoo bakka kanatti wanneen ibsuu barbaade. Shaantuuteen gandummaa hin qabu nama juufiin ibsuu barbaada. Tokkoffaarratti namni inni irratti bula dhaqee maqaa isaatiin yaamiin siin jee dhiifamaa wajjin keessaa bahii maqaa isaatiin yaami. Roobee jeeyi akkasin naa yaami. Namni walitti bu'ee waliin faarsu waan fedhe ajuu. Amma gaafiin laal nuti nama gurguddaadha. Nurratti
Hanqanumaan fedhe waan biraatiif itti burti guutuu please. Yaa bonaafis carraa kan haadha miti guutuu. Buta gaftadheet gaane ifaan baafadhaa kun Sheekh Abdulatif maqaa isaatiin yaadne fa'eetti Abdulatif baalee suni duulli inni dhaqe sun waan isa laallanne waan isaa wajji waliin qabanne kan namichi sun isaa wajji firummaan qabne waan ganda san ta'eef lama yeroo wanni sun itti ka'e yeroo ani waa'ee artistii sanii dubbadhe san irratti. Sadaffaa namoonni inni haaduu anjee tarreessu sun ijoollee Harargeeti namni afran akka naa qalbifatanii fi hamaan bakka biraan jiru namni isaa wallabe bakka biraan jiru kagadda sana dhabeen hin jiru maaliif afur ijoollee Harargee tarreesse Hamzaa Shejjaabir Hamzaa Ibrahim Murti Guutoo namni tokko eenyu ani dhugaan dubbadhaa bee tarreesse gantummaan qabuu jiru. Feemisoota kaayisina boo. Namni bakka biraan jiru Shawaan hin jiru Wallaggi hin jiru Iluun hin jiru bakki biraan jiru. No waluma yaadachiisaa deemuuf hin jee obboleeyyan biyya kanaa hubattaniif. Eega san jeellee hin dubbanne numa callifne. Gaafa jalqaba dubbiin eegalteetis arra ifumaaf dhufee ragaa bee akkuma dubbiin eeggadda hoteelaa uummatatti hin dallansiisee maqaa hoteelallee balleessee piraayisii hoteelli hin qabne haasa'ee silaasee gaafatamuu qabu san kijibetti duraan narra kijibaa ture har'a immoo ifa naabee dhufee abdee gaafate maal jeen Murti Guutoo siitiidhe harka keessaa qabda maal walirraa qabdan wal beeytanii yennaan jirarraa kaaseetti himee jechuudha. Antumsa nama ganda xiyyaatiin dhaqe malee Murti Guutoo wajji uumaan qabnu qarshii takka biraan qabu akkasuma jechuudha. Abdii amma akka naa'ifetti. Tumsi sun san ture hawaasa kiyya bagaa agartan ani waan dila kana hunda obseetiin callise namaa waliif bu'a yoon gabbee waan san dubbadhe jeetiin callise nama dila takkaan na dubbate isinii galu jiraami kanumaan jechuu barbaadaa abdii immoo galatoomi ilmaan balleessine waan sirrii goote dhugaatii eefan abaaste dhugaan karaa sirrii akkanatti qofaan baatu karaa malee nisii baati ati naaf dura afeerrallee goote afeerraa kanarratti illee wanni akkanaa kunillee akka ka'uuniin beeka yeroo sanitti illee haaraan keessa ture wajjin miirri kun maalirraa kaatee sadarkaa kana geesseettee na gaafachuu dandeessaniin beeka. Nam tokkoofillee deebii kan nuun barbaanne nama shoo hedduun naa dawwalee beeknaatuu fi miti callisuudhaan filadhee sheekotii ustaazotii ulamaa'ee nama akka Sheekh Jamaal Aliyyi Faattuu na gorseesin dhiisii tokko baqaatii waan dubbisuu qabdu barbaadu qabdu qofara xiyyeeffannoo dhiisii waan kana naan jaaniitiin waa'ee nama kanallee dhiisii naan jaaniitiin dhiisa durallee namoonni guddaan maal naan jaan inni nama sheekotii ulamaa'ii gamtaa ulamaa'ii magaalaa roobee qabdu hattoota isin jeeni yoo isin jee maal si ajaa'ibaa naan jannaaniin dhiise nama guddaan hin dhagaanii mire bikka deemetti maqaa kiyya yaammachuu ofii immoo akka na dura taa'ee na wajji haasa'uu hin danda'u. Ilaana wajji akkana taa'ee haasa'e inni wajjiin haasa'u. Murti wanna aruuzaan seenu deema gaafii narraa qabda yoo jiraate gaafadha yeroo barbaachisaa walitti isin lamaa walitti yaalaa yoo barbaachisaa ta'e. Obboleessa kiyya ulfaadhu fayyaanaa ta'ii gaafii keetti fufii miidiyaatti nama hunda dhiyeessii badii takka hin qabdu dhugaatii iyya tanaa baasteef rabbiin jazaa kee yoo malqiyaamaa si haa kafalu wallaahi jazaa kallaa. Wala garraa walitti deebinaa hundi badoo nagaan tura. Abdii ati akkiniin jeete obboleessa kiyya akkiniin jeenis dhaamsuma tokkoon akka nama takka akkaniin si bira kaayedha. Yeroo biraa yeroo dhiyeessitetti ati eega siifi isa jidduu dhimmi bizinesaa hin jiraatin osoo rakkoon hin jiraatin waliin beekin maaltuutu as gubbatti gurbaa kana hanga itti kakattu takkaa fi inni mallee Suudaanitti maarree godhe jechuu fi ati isa qorachuu maaltutti si geessee nu gaafadhu lamadatti deebi'e. Yoo barbaachisaa ta'e isaan lamaanuu wal biqinaaf dhiyeessinaa inshallah akkasii nagaan turan. Osoo hin deemne dura afoitu lillahi gaafii lallaaftuu fi jajjabduu jidduu waliin shukuumuun feesisaa waan ta'eef. Achi yogguu deemtan narra baa. Nuti. Achi anamma achi dura ibsuu faan bu'anii kan isin